sangafa silmine delaftu lalte cininti jedhan barsiisan ko natta fan banu duf akkam qoxusu keenya ajjeesta duatti labsita jette hanga si qoxusuudha an qoxusu shanaffamo meeqaffaadhasi isa na caalutti noriine anuma sisi laftu to oriyu dhufte jechuudha galatoomi ulfaadhu eddeesii laftu qabatteetta jechuudha takka keetti ammanatu yaadu dadhabe arruman ga'u duniyaa irra sila qaatan kufee cabaniyyuu nabaan ergadhu mul'attu haala kana nama gorsitu boo mubaarikiin himachuu dhuftee naan jettaa fedhasda mee ormaa duniyaa kana irra jiru keessaa gizee lama dhiisi nama gizee tokko du'a natti labse mee mubaarik obboleessa kee malee fidi atiyyuu nanni waa balleesse obboleessa kee jetta obboleessa keen siin jedhaanis mee mubee malee nama na gizee lama du'a natti labse mee fidi yeroo lammaffaa Awwe nabaaniin maal ta'e? lakkoofsa tokko barreessaa jira nabaaniin. Maa gastiin ergatanu? Moodita nabaaniin galchaa argaan jiru. Gastii ergadhu nabaanii gamanumaanii. Egaa hordoftoonni awwalee hundi keessan iyyuu akkam jirtu jechaa obboleessa koo awwalee akkam nagumaan jabaatta. Jirra akkam. Jirra alhamdulillah jabaataafi kana geesse. Nabaaniin galchaa asichaan goolaba nabaaniin galchaa mooditaroonni argaan jiru. Nabaanii ol harkisaa fi wanticha mee tarii waan kana akka inni xumuramu goona inshallah haala jiru gabaabsineetuma. No, wanti jammarames wanti xumuramus hin jiru. An garuu dhugaa dubbachuu taanaanii akkuma amma nabaaniin jedhee viidiyoolee garaagaraa namoonni natti erginaanii gama messengeraatiin illee siifan dawwalatuman jedhu. Atis laayivii irra jirtaan si argee hojii biizii na godhe. Kanuma keessanii egaanii waa dafee dubbiitti illee galuu hin barbaadu. Gamanumaan uummata keetti naa himee adabbiin irra jira akkanarraa kaasan qophilikkinaaf godhanu. Otuma jara gargaartu maal balleessite immoo? Wallaahi hin beekne na adabani adabbii wayiin irra jira hundi keessaniyyuu ilmaan Oromoo qaqqaaliin irraa kaasaanis hin jedha sagantaan qaba. Amili. Jarri gaarummaa guumaa shoobet tanu sagantaa guddaa qabas gidduu kana please profaayilii isaa jala galaato kooppi linkii taasisaafi. Mooditaroonni nabaan ishaaf itti bu'ameera taanaan anammaa arguun dadhabe. Mubaarak tuyxee jennaan laal mubaarak tuyxee jennaan laal. Bakka jirtu si dhufnu Mubaarak qofa akka nurraan tuyi Mubaarak is kingi jedhaan majala hundi keessa Mubaarak onnee teenya keessa jira laal onnee teenya Mubaarak salphisuuf warra armate deebi'an kan amma sangadi san deebisi hin salphatu Mubaarak yoomillee mataa keenya gubbaa jira Mubaarak kingi jedha hundi keessa Maaltu na dhige? Komentii wal fakkaataa barreessa akka waan takka isaaniin dubban akkamitti mootii keenya salphiftan ammoo Mubaarak jechuun bari nama sila osoo inni jiraachuu baate sila Oromoon tun mataa waliin qabanne ammoo haadha manaa kee kiif mootummaa keenya jawaabni. yoo barbaadde haadha manaa kee Mubaarak Musammaa TikTokii kanarratti mootummaa Oromooti. Mee taragaagge haadha manaa qabda haadha manaa kee kenniif yoo barbaaltu na dhibiyan. Dhuufuun kumni tokko goommaan guutu. Ilaa abbaa abdii kun guma miyuutii kaasi na amani diina mubeeti. Maalla gochuu dhufe beektaa mubee. Qaayidaan jaraa jarra abbaa abdii kun keessan qulqullaa'anu beekta akka miira keessa galee dafee ragaa gayyaasuudhaaf. Ati immoo dhugaa ulfaadhu hawwee. Erabannaati ana deemsa mataa namumti na hoogganu hin jiru lafa kanarra guumaan. Akkanitti ka'u beeka akkanitti dhaabadhu beeka. Eeyyee kanaafiyyuu maa inni beektaa hajannus bareennus walumaani wannan kana siin jedheef immoo tarii hundan dubbatanuu harkan dhungatanuu jedhu abboonni keenya akkaataa guddisa keenyaan beektaa akkatti guddanne atillee wantoonni darbeera haala jiru kallattiidhuma keessootiin ati Mubaarak
Utuu waan kana gabaabsitanii gaariidha jedhee yaada. Ijoolleen keenya warri jala kana jirtanus na arrabsitanii nama walitti hin naqinaa. Obbolaadha ijoolleen kuni. Yoo waan fedhellee ta'e jedhee rakkina irratti wal ilaaluun xiqqeenya wal xiqqeessuun mubeen amma fakkeenyaaf awwal mubaarakii yoo xiqqeesseera ta'e ofumaaf xiqqaate maaliif isa qaama isaati qaama keenya waan ta'eef akkasitti hundi keessan iyyuu nu hubadhaatii warri komentiidhaan mubeen akkasii mubeen kana awwaleen kana jettanu please walitti naqina waan kana akka inni gabaabbatu godha. Tarii mubeenis aaree yoo aariidhaan waa dubbate awwaleen aariidhaan gadi ba'ee obboleessi koo akkana naan jedhe jechuun qabu. Mubeenis aaree obboleessi koo akkana naan jedhe jechuun qabu. Suutuma jedhanii wal amansiisanii dhimma kana xumuruun gaariidha. Bor numatu walitti tafa waan ta'eef numatu walitti tafa. Ajannus gaaromnus bareedinni kan koo bareedina keeti. Guddinni koo guddina keeti. Numa wal kafana. Numatummoo walii qoricha. Numatu walii degoodha waan taaneefi haala jiru hundanii awwalee akka nama si jaallatu tokkotti akka obboleessa keetiitti wannan sitti himu. Irra hedduun namoota akkuma ati jalqaba irratti kaaftee namoota jechoota si keessaa ba'uun mubaarakiin deebisanii waraanuudhaaf itti qophaa'an. Namoota jecha mubee keessaa ba'uun si waraanuuf qophaa'an irra hedduun akkasitti hubadhu waan jiru hundayyuu haala jiruun miira tasgabbii ta'een wal bira jirra nu hundinuu. Anas ta'ee siis ta'ee mubees ta'ee. Laaguma waa tokkoon siin jedhaan. Abbaan of dha'e of hin hambisu jedhe Oromoon. Dhaggeeffadhu abbaa fedhe yoo ta'u. Maa armeen koo qabiriidhaa kaateen nufin. Isiidhaa du'a naawuu isiidhaa jibbaana gorsuu jaalala labsuu hin danda'an. Na hubattee. Taa'inarra namicha nana jedheen kadhadhee dadhabe indide. Gaafa macaafa qulqulluutti bu'usi jarra kalleeksi taa'ee jarri waa'ee kiristaanummaa beekan beeku. Inni dhiifama kiristaanummaa keessa jiru waa'ee uummata kanaa wanti inni beeku hin jiru. Uummata kiristaana qalaa ajjeesa gorra abaaboo Maarqoosii fi taabtaabii ijoollee kiristaanaati jedhee obboleessa koo ajjeesa kun hadhooftuudhuma dhiiraa qabaa daraa waaqa. In darbenni immoo. Dhugaadha gamanumaan hawwee kootuu naasaa keessatti hin qabin dhiifama guddaasaa egaan beekta bootaanan sii qabu. Dhugaa dubbachuu taanaanii atis gaafa miira aarii keessa galtee namni tokko si aarsa akkatti dubbattu hin beekta waan dubbattu sana saatii sana hin beektu beeki. Wanni sun immoo yookaan dhugaa honnee irraa dhufa sitti hin fakkaatin. Honnee irraa dhufa sitti hin fakkaatin. Namni yeroo miira keessa gale yeroo aare waan jedhu tarii mubaarakiin akka inni ka'ee dubbatuudhaaf kan godhu yookaan waatu dudduuba jira ta'a. Atillee kan akkati akkamitti akkana naan jedha obboleessi koo jettee aartee miira keessa galtee dubbattu kan si godhu mubee caala namoota kaka'umsa sii ta'an namoota jabaa kai akka